Yesus Kristos ani nama mitachuun guddummaa abbaa saame maali fakkeenya nuti akka nuti of hin janye akka nuti humna qabneellee of hin janye gadi of deebise. Waan ati haasawittu kun takka macaafarra caafamee hin jiru. Kun sammuu kee irraa itti dabaluu jirta malee yaada kan kee. Maaf itti dabalare? Waan si jedhe Yesus Kristos ani ilma namaati yeroo jedhu ni kijibe moo dhuga dubbate? Ilma namaati hin kijibne. Gobas. Kanaafuu Yesus ilma namaati malee waaqa miti mi? Ilma namaa jechuun immoo kan wanta achitti sii galu wanta ti. Ni beeyna ilma namaa jechuun beeyna riikoo. Hafuuraan dhalate namni hin dhalchineere. Haa dhalatu. Okay. Heewwan maaliin dhalatte? Heewwan abbaaf haadha qabdi. Hin qabdu. Abbaan isii eenyu heewwan? Hin qabdu. Abbaaf haadha hin qabdu? Hin qabdu. Eenyu? Eenyutu? Hin qabdu. Abbaan isii eenyu? Haati isii eenyu? Maariyaamiin jedhe Maariyaam haati Yesuus. Ani har Maariyaam moo si gaafadhe heewwan haati tajaajiltuun haati teenya harmeen uumama hundaa tan jalqabaadha. Abbaan isii eenyu? Hin qabdu haadhaaf abbaan qabdu. Hin qabdu. Qunnamti saalaatiin dhalatte? Qunnamti saalaa osoo hin taane namni hin jiru kan namni ishii dhalchuun jalqaba uumamaa waan taateef. Hin jiru. Okay. Isiin san qabdii isiin nama fooniirraa dhalatte moo nama fooniirraa hin dhalan? Heewwan nama foonirraa hin dhalanne cinaacha hadamirraa uumamte. Dhalachuu jechuun bar gaarreen isin dhalate jedha. Dhalachuu jechuun uumamuu jechuu barbaadeti ta'u. Gaarrilleen hin dhalate jedha. Gaarrilleen hongeelli Isaayyaas keessatti uumamuu jechuu waan dhalatu tokko waan argamu takka jechuu waan duraan hin jedhe argamu tokko jechuu waan jedhe isiin nama foonirraa uumamte moo nama foonirraa miti? Biyyarraa uumamte. Biyya jechuun biyyarraan cinaachi tokko. No, hin uumamne. Hin uumamte ishiin. Ni uumamte. Maalirraa uumamte? Biyyarraa moo namarraa? Namarraa uumamte. Aadamoo namarraa uumame moo biyyarraa uumame? Biyyarraa uumame. Gobas. Anaaf ete namarraa uumamne moo biyyarraa uumame? Namarraa uumame. Yesus Kristos namarraa uumame moo biyyarraa uumame? Namarraa uumame. Allaqe. Naa deebiste gobas. Allaqe. Shaadaa qabadhu bakka dhumatte ka. Maafa shaadaa qabaddare? Kudhanii? No harka tokkorraa kudhan qabda? Harka tokkocharraa quba shanan qaba. Akkana jedhime? Maafan akkas jedha. Harka lamaan ol fuudhee Yesuus jedhama. Akkana jechuun waaqayyo tokko qofaatu waaqarra jira jedhime? Booda na qabsiiftaree amma gaaffii walii deebisna. Hayyee. Na qabsiiftare viidiyoo illee bana. Tokkichi Abbato waaqayyoon tokkichi Adam uumu waaqayyoon tokkichi Adam uumu waaqayyoon tokkichi Hewaan uumu waaqayyoon tokkichi Anaafeet uumu waaqayyoon tokkichi Yesuus namarraa uumu fixanne maal gootanii ati kiristaanummaa keessa hin jirtu? Ni sagadamna aniifsi ni sagadamna. Min maalatu nu sagadamna? Anaafsi namni ni waaqeffata. Yesuus eenyuuf sagada? Yesuus Kiristoos immoo isa sagadama malee isa sagadu. Garuu abbaasaa ni sagada. Si kadha. No hin kadhatu. Kadhata jechuun maal jechuu? Waaqayyo ati okay ati Yesuus kadhatta moo waaqayyo abba kadhatta? Yesuusin kadhadha. Yesuus Kiristoos eenyu kadhata? Abbaa kadhata. Maaliif abbaan kadhanneeti? Ani eessattan abbaa beekaree isa. Okay, Yesuus hold on. Yesuus tu sirrii jira moo atiitu sirrii jira? Yesuus tu sirrii jira ani nama Yesuus kira yeroo kadhatan na kadhadhaa jedhee moo abbaa kadhadhaa jedhe? Anallee kadhadhaa abbaallee kadhadhaa. Akka jedhu seeqannu laasiifin kana banadhu eenyu wangeela bana. Wangeela Maatiyus boqonnaa jaalakkaa sagalirraan si bana. Jedhu anallee kadhadhaa abbaas kadhadhaa jiru. Never maqaa kootiin abbaa yoo kadhatan isiniif kana jedhe. Never yaa waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nu ergite galanni siif haa ta'u nuu kannika. Akkana itti maqaa isaa akkana waan akkana abbaa kadhadhaa jedhe guyya tokko kadhannaa Yesuusun beektu siin garsa wangeela Maatiyus boqonnaa 6 lakkoofsa 9 banadhu. Dafi amma. Banadhu. Banadhu. Ishi. Okay, nin banadhaanis eebbifame ati nama